Gaafa deeme hoo gaafa deemes baga nagaan deeme waan dhufe bargateera. Lubbuun nama tokko gubatu nu azansiisus hattuun sila hannaaf dhufte soo deemte homaadhaa miti. Nama keessa taa'ee muslima fakkaate Allahu akbar ergamaa rabbii fi maaloo jedhee asitti kijibee isin shawwadaa oolurra ifa nama bahu wayya. Munaafiqa manna munaafiqa ergamaa rabbii subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessan nutti meera. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. منافقني قافة رفي سبرتي هاسو الرمنسا إلا دمو مكان همينيا الله أكبر إركما ربيتي راياك قد إفتا إجوسد قافة مو لالتي جتو دوارا كيسي ساهن جرو ججو إسنين شوادو داب إسنين راوا فرجو داب إسنين راوا ولقبتشو داب جيشا أسيتي نفي إركما ربي رايا بنتا تكا مالجر والله تكا إلا تكا جتشو دا تكا انت آتي أمنا كان أنا مسلمة كيجرون اتفاقاتين بكم جاسون والله ربي موظني كي ينادو قومسي تكا بيمو سندو بدي بيكا تكا قوياتو كو مجانكم كريستانا سنين جري بيكا والله سنين جرين بيكو مجانكم كافرة جري بيكا هنجرو ظني رتنون داو قائدان إسلام أمه تولي أما إني أفان ساتين دبتوتي تكا قوياتو كو باني لك إني كافرة سنين جنين بيكنو إني سجدوا وانتف كريستانا سنين جنين بيكنو سجدوا باتس مسلم أما أفان ساتين جريت مسلمني وان أفان سارة لالة وانتف الجننوتي مالف dubban akkanni bu'aa balleessaaruun beekna dubbanne itti isin jabeessine nutuu booriin komatamna nama birattis rabbi birattis tokko jedha isiniin dogongorsuuta yommuu ati kaafira jenneeni waan afaan sarraan dubbanneeni wanna jechuun dandeenyu ka keessa isaa rabbitu beekame nuun immoo fanni keenyatti wanni inni yaadaa jiru maal akka ta'e waan beeknu irraa cal jenne hin deeme wanti nuti yaanne dhugaa ta'e silmaayyuu ashhadu an laa ilaaha illallah kiristaanuun jedha wattiin hojjetin bar shahaadateeniini qawlii bichaa miti fi'iliidhaanis barre شهادتين جتون چال جداني متي نم توكو مسلمة جدامو في أشهد أن لا إله إلا الله جدي قفارا متي بر فعلين اتقالي جدو اتهجة تنجرا صلاة جرا زكاة جرا صومة جرا كان نقول تانا مسلمة متي الصلاة صلاة نما توكو في نما كافرة توكو مسلمة جدو كان جرو حديث صحيح إن كيسة كان جرو جتشورا مالي جنة الصلاة صلاة كم تانا مسلمة جرا من نسون صلاة تانا قروا علماء عمدا بيكادي سمو أو كسلانة يو كان متشسوني إفتى ديس صلاة كنا وانجد إن أدباسن يو نمنكم بيكا بك صلاة تكون واجبة متجرد ديس نمنكم مالني نمنكم كافر جدا لكن مو نمنكم يو إني صلاة كن كسلاء كأي صلاة وانغرا غرا تفتيو لكن كنت تجافة ما مالي صلاة ديسوات كافر متجرد نو تجافة نجل كبراد في صلاة ديم بيك صلاة ديم تنبيك نو سبيك نسرت أكاتي سلمايوك إسلام ما تنسين سنيف أبلي وان كنا namni tokko gaaf islaamaa dhufe maal hojjetaara salaataa jira barataa jira qara'aa jira hubataa jira dhufee sa'aatii 24 tiktok irra nuta an fagdamenya isiniin eeyyamnu nuti har'a dhufee har'a mataarra sin taa'an eeyyamnu baradhaa gattaati sin barbaachisa waggaa lama alalaqal dippiloomaa isaa fudhadhaa taa'ati nu biratti shari'aa islaamaa keessa seenaati nu bira gaafa jidqama farhaan irra miti bar taa'ati ustaazota sheekota barsiisa irratti waggaa lama waa islaamummaa baradhaa बेसिक इस्लामुम्मा बरड्डा गाफा बेसिक इस्लामुम्मा बरड्डनी डाजेत्तनी गाफ सना टिकटॉक रतिस गाफा दुफ्तन माल रतिस गाफ जित्तन इट्स ओके मचाफमो सिला यूके सा दुफ्ते वांजे जल्सनी सी बरसिसन सिर्रित वद्दे होते वाय मचाफा सानु जनासे बैदी सनु मचाफा सन मोकम सनिन जरी दिरकमर देबिने सिन बरसिसु कमना मचाफनी सनति फुरत नचिति पासरुमा कबदन अचिति बरन्ने रखन जेत्तन barumsa keessan sirriidhaa miti ganaa asitti illee irra deebitanii nu biratti koorsii fudhachuudhaa qabdu yoo koorsii sana fudhanne yoo islaamummaadhaan salaanne maal nu goota nu biraati jalqabumaa si beekna quxuriidhaan meetaa itti silaalla jenneeruma bakka ati geessu ilaaluuf teenya akka nuun jenne moo ta'ee jira jechuudha kanaafu obboleewwan kiyya muslima ta'uudhaa barbaadan islaama gaafa taatan islaamumaan wanti itti ajaju ustaaz awwal dubbadhaa ka siniifin carraa kenne anaaf carraa kennitaniisa anatti sin dursa garuu siniifin carraa kenne akka ittiin dubbattan. Eega dursitan dubbadhaasin duubarra dubbadhaati walitti qabeetumaan dhukaasaame walitti qabee gara xumuraa. Ayyee dhukaasaa rakkoon qabu inshaallah. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin alayhi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anaan islaamummaa kanatti na ajaa'ibe.
islaamummaan kuni yeroon taa'ee yaadu akka galaanadha. Galaanni waan du'aa baachuu hin danda'a. Amma namni bishaaniin nyaatame bishaan seenee galaana seenee yoo galaanaan nyaatame galaanni waan du'aa of keessaa hin kaa'u. Of keessaa darbata malee. Namoonni islaamummaa kanatti seenanii islaamummaa keessaa ba'an du'aa waan ta'aniif du'aatu hin taane fayyaa accept godha. Amantaan islaamummaa kun waan fayyaa barbaada. Waan fayyaa immoo waan qulqulluudha. Isinii galee? Islaamummaan kuni akkasitti namoota hedduu of keessaa darbate. Waan nama kanaatiin wal qabsiisee ani karaa mataa koo dubbiin kuni ituu ajandaan ta'u ta'e gaariidha jedhee yaada akka dhuunfaa kootti. Kun yaada koo yaada dhuunfaa koodha. Ani biyya kana gaafa inni dhufu waan sin ajaa'ibu dhaqeen simanne bagallee biyya kana dhufte hin jenne. Dhugaama isinitti dubbadha. Bakka inni jiru sunan beeka. Lookeeshinii naa ergee bakka akkasiin jira akkas hidhadhee na dubbisee ture. Naan dhumarra gaafa dhaqee bakka ammaa mucaa abdii duukaa abdiin ofitti fuudhee isa gargaaree waa tokko tokko akka ijoollonni gargaaran godhu sanallee yeroo sanallee yeroon inni natti bilbiluu wantoota inni dubbatu naaf hin ta'u ani bilookkii godheera of jalaa ani hordofaan turre jechuudha. Dhiheenya kanan gaaffii wayii qaamaan dhaqee isa gaafadhee sanni mucaa walee jedhamu sana duukaasuu ati maaliif nama kana duukaa haasotaa? Namni kun nama aduwwii rabbii fi aduwwii rasuula rabbiidha. Nama kana duukaa akkamitti nama islaamaa taate? Haasota nama kana duukaa haasa'uun hin ta'u jedheetti dubbannaan arraan booda duukaa inaasa'u jedhee ragaa siinas itti fide kana jedhee achi booda gaaffii tokko tokko na gaafatee abdiin inni waa'ee islaamummaa waa tokko hin beeku gadi qabanii barsiisuu gaafata. Ammuma keenyayyuu anamma fakkeenyaaf waa'ee islaamummaa hin beeku nuuf jedha. Inni ammuma keenyayyuu waa'ee islaamummaa hin beeku. Namni waa'ee islaamummaa hin beeku taanaan akkamitti asirra bahee waa'ee islaamummaa dubbata. Kanadha jedhee waa tokko tokko natti haasa'e jechuudha. Achi booda irraa kaasiitii dhaabi arraba ustaazotaa tokko. Lammata nama akkasii duukaa seentee inaasa'iin dhimma kanaa jaroota kana duukaa haasa'uun siin barbaachisu waa'ee amantii kee gadi taa'iitii baradhu jedheetti dubbadhee haala isaa gaafa ilaalu sooshaal miidiyaa kanarratti illee heedarfaa fidanii walitti araarsine jennaan okey jennee gaafa keenya ilaallu naanillee indagana dhaqee na himatee bilookkii na godhe jedhee bilookkii sanallee narraa kaasii arra booda waan kanatti hin deebi'u sheekota siin arrabsu nama tokkotti hin dubbadhu jennaan bilookkii irraa kaase. Ani karaa mataa koo jechuudha. Sanaanin bilookkii irraa kaasee dhaqee qaamaanillee gorsee waan tokko tokkotti dubbadhe. Inni elaa isinitti himaa dhaggeeffadha. Ani akka kotti sababiin ani irraan dubbanneef baay'ee isaa dhiisaa tureef akka dhuunfaa kotti yaadni koo yaaduma Ustaaz Farhaanii wal fakkaata. Tariitii namni kun islaamummaa jaallatee itti hin dhufne waan qalbii kotti naafife jaallatee itti dhufe waan jedhu naaf ifaa miti. Walaakin wanti yaadee namni kun islaamummaa kana itti seenee shakkaamatti seenee dhugaa islaamummaa kana hin barataa waan jedhu tokkotu qalbii koo keessa jira. Kanaaf hin eegaa ture. Kanaaf wanni jedhaa ture. Hattaa kaleessa ituu dhaqee bakka ture sanatti hin deebiin naa bilbilaa ture. Irraan kaasneen. Kaleessa mataa sana kallattii naa bilbilaa ture. Bootmiin naa bilbilaa ture. Hattaa laayivii seenee maal Ustaaz Ahmad maaliif bilbilan irraan kaastan na jedhaa ture. Naanii jechuudha. An waameeqaaf garaan kurra baxxasa dhina citee naani mucaa kana biraatii dhaabbadhee akka barbaade haa ta'u illikkiif akkas ta'a yoo ta'es haa ta'u waan biraaf yoo ta'es amantaan islaamummaa kun amantaa of keessa waan kijibaaf waan sobaa kana of keessa kaa'u miti of keessaa darbatudha jedhee waan sammuu kottamaneef. Fakkeenya tokko waan Ustaaz Farhaan amma kaasan kanaan wal qabsiise namoonni waa'ee munaafiqootaa beekanii Abdallaa ibn Uzaafaadha mitiire. Hamma kanallee qalbii moomintoota rabbiin Abdallaa ibn Uzaafaa godheera.
jara sana nuuf addan baasne malee namoota hedduu qalbii isaanii rabbiin akka kanaa godhee abalu maal akka fakkaatu numa namaa gala. Anama fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarraa namootan hanga yoonaatti viidiyoo isaanii dhaqee laayikin goone maaliin goone hin jira akka dhuunfaa gotti. Jechuun wantoonni naaf hin taane wantoonni fafakkeessaa wayii waan akkasii fakkaatan tokko waan jiruuf jechuudha. Gabaabumatti maal jechuu barbaadeeni mucaan kun wanti isin gabaabsitanii irraatii beekuu dandeessan irraatii baruu dandeessan yeroo dheeraallee hin turu bakka dhaqe kana. Yeroof sossobanii nuti akkasii goona jedhanii mucaa kanaan waa godhan. Maal birrii wayii walitti qabaniif. Isinitti himaa dhugaasaa. Asiitii ijoolleen birrii laachuu fi didde. Ijoolleen waadaa galtee ijoolleen aayidii irraa hojjechiisna jedhan abdiin fa'a. Goddenyoonni abdii, hiriyoonni abdii ituunni sheekota arrabsinuu nuti birrii takkaallaan nuti ustaazota keenya arrabsinuu jedhan. Ani garee sana keessatti dabalameera. Jira garee sana keessa. Zimmedheen dhaggeeffadhanii garee sana keessatti afaanis hin dubbadhu zimmedheen dhaggeeffadha ilaalaa ture. Abdiinis hin beeka. Ijoollonni kun maaliif qarshii laatan jedhee abdiitiin gaafadhu waan waadaa seenammaaf hin kennan jennaan sababa inni sheekolee arrabsuuf sababa inni bakka hin taane deemee dhaabbatu awwalee duukaa sababaanni haasa'uuf birrii keenya maaliif baasnatu inni sheekolee keenya arrabsuu jedhanii didan. Ijoollonni jechuudha. Ijoollonni kaleessaa nuti ofii keenya walitti awwaaxee asirra baateeyyuu birrii hin gaafatiin nama tokkoon kadhatiin si gargaarraa jedhan. Muslimnis bilchina amma kanaa qabaa jechuu barbaadeen. Ijoollonni keenyas ilaa bilchina amma kanaa qabu. Garuu immoo akkuma isuma isin ilaaltan sana isuma isin agartan sana arganiiti kan isaan callisan. Gabaabumatti isuma isin agartan sana arganii tariitii namni kun waan fedheefu haa dhufu dhugaa islaamummaa nu bataa jedhaniiti. Ammas wanti isinitti himu. Amma inni ani salaadheen beeku guyyaa tokko akkas godheen beeku hin kijiba inni dhaqa masjiida guyyaa jimaa afaan dhaqa. Natti hima abdiin yeroo tokkoon salaatu malee hin dhaqa. Akka nama kanaa sa'u miti waa baay'eedha kan jiru. Garuu inni maadhaa namoota islaamaati waa tokko isaa gochuu dide natti naqaame isuma ustaazan walli barbarruuma sin poost gootan sana. Isuma sana dubbiin namatti baajata kennuu fi dide namatti gargaaruu dide. Inni achi keessatti akka barbaadan ta'anii akka barbaadanitti waan barbaadan argatan sun hin jiru islaamummaa keessa. Gabaabaatti garuu dhiifama naa godhaa. Dhiifama guddaa naa godhaa. Sheekoleen keenyas namoonni muslimaas. Tokkoffaa gaafa namni islaamummaa qabatu girristanii jala yaa'ina tokko. Lammata birrii namaaf kennuu caalaa namootuma gama islaamummaatti dhufanii jechuudha. Isaaniif qarshii kennuu caalaa kana dura dubbadheera. Qodaalee istiroofaa bitaatii laadhaa fi akka inni waa dalagatu biyya keessatti waa dalagatu waan tokko dalagatu gadi taa'ee inni ani wannidha jedhamite maa inni maqaansa inni ani paastariidha maarriyyaa jedhamini elaa kunoola qarshiin qabduu rakkatte elaa ishee kana wasfee faa bitaa fi qalamii faa bitaa fi kireemii faa bitaa fi kalaas kireemii ittiin caammaa qulqulleessan bakka itti qansaraa dalagatanii jiraatan waan sana godhaafi. Kanaan ala birrii itti laattanii warri birriin isinirraa hafeennaa itti laattan meenuuf nuu laadhaame ani kunoo warra garee shahaadaa keessaati waggaa dheeraan asirra ture mee namumti waa naa godhee beeku jiraanaaf mee naaffaa kennaame erga birriin keessan bakka hin taanetti baatee ispeeshaalii dubartoonni akkaawuntii kun piroofaayilii jala sinii ka'a naaf gashaan. Anis nan barbaada ustaaz. Dhugumaan jedhaa jira. Anis nan barbaada wallaahi ganamaa galgalan mana banan. Kunoo waan jechuun guyyaa tokko ba'ee dubbadhee beekaan amma fakkeenyaa fi yeroo ustaazawwan faasirra hin jirre ustaaz Farhaan faasirra hin jirre wallaahi damooza ji'a meeqaa dhabeera. Sababuma daawaa ijoollonni pheenxee kun rasuula arrabsaniif isaaniif hin deebii kenna jedhee laayivii banee taa'ee namoota fidee affeereetu teenya wal karakkarru yeroon kaampaanii keessa ture. Kunoo nuufaaf hin arjoomtanii nuufaaf nuun laattanii sadaqaa birriin keessan bakka itti ba'uu dhabe yoo ta'e yoo isinitti baay'ate ta'e nuuf hin laattanii
namoota biyya keessa rakkataa jiru nagartani. Kuno Jimma keessatti darasoota 3,000 waan Abdii Geetaachoo post godhe agartanitti yoo ta'e darasaa 3,000 bakka isaan ta'anii qaraanii nagarre. Darasoota kitaaba waan bitatan dhaban meeqaatamatti jira. Namoota waan nyaatan dhaban meeqatti jira. Arsii keessa, Baalee keessa, Wallagga keessa, Walloo keessa, eessatti lakkaa'amee dhuma. Birrii keessan bakka agartanitti hin baasina. Ustaaz Awwal Qaasim ituu arra ka'ee islaamummaa keessaa ba'eeti. Waan takka waan inni islaamummaa irraa hir'isu hin jiru. Islaamummaan namaan miti kan inni gadi dhaabbate. Namati islaamummaatiin. Ustaaz Awwal kun amma ituu beekumsa amantii islaamaa hin qabu ta'eeti. Waa islaamummaa kana hin dubbatu tuute waa takka namni isa beeku hin jiru. Waa takkitti sooshaal miidiyaa kanarraa namni isa beeku hin jiru. Islaamummaatti beeksisee as isa baase malee nama beekamaan turre Ustaaz Awwal Qaasim. Dr. Zaakir Naayik faa warri beekumsa guddaa amma sanaa qaban. Sheekh Ahmad Diidaat faa Rabbi rahmata isaanii faa godhu. Warri beekumsa gurguddaa amma kanaa qaban sun islaamummaa taas isaan baase. Nabi Muhammadin salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi islaamummaati as isaan baase. Hordoftoota biiliyeena meeqa kan isaan horataniif Nabi Muhammad salawaatu Rabbi wassalaamu alayhi sababa Rabbiini islaamummaa kenneefi badhaasa islaamummaa kenneefi qur'aana kenneef sadarkaan akkasii isaanii kenname malee yatiima turan. Namati islaamummaati sadarkaan isaa ol ka'e malee namni dhufee islaamummaa ol qabe hin jiru. Islaamummaan namaan ol qabame taanaan gaafa Nabi Muhammad du'an sana afa ture islaam. Gaafa Nabiyyi Muhammad du'an sana du'anii jennaan Umar eenyutu natti madu'a rasuula Rabbii jedhe sana gaafa sana afa ture. Isinii galee waan kanaamoo Rabbiin ituu guutuun keessan akka jirtanii natti kafartaniiti mootummaa korraa waan hir'istan hin qabdan. Kana jechuun islaamummaarraa waa takka wanti isin hir'istan hin jiru. Amantanii kafartanii abbaan barbaade amanee kafaree. Waa takka wanti namatti qorrus hin jiru wanti namatti ho'us hin jiru. Isa kana akkasittidha kan isin hubachuu qabdanii. Islaamummaan elaa akka galaana guddaa du'aa baachuu hin dandeenyedha. Galaanni du'aan baatu. Du'aadha nama du'aa numa ofirraa darbata. Booris du'aan inuma dhufaa numa deeba. Inuma dhufaa numa deeba. Maali jechuun muslimni raqa nyaatu raqas hin baatu. Raqaafis gatii hin laatu. Rabbiin yeroo dubbatu namni Rabbitti amanee fi namni islaamummaa keessatti namni Rabbitti amaneef namni Rabbiin zakkaruu fi namni Rabbii zikrii Rabbiin goone akka nama du'aa fi akka nama fayyaadha jedhe. Namni islaamummaa keessa fakkeessaan nan jiraadha jedhu du'aadha gaaf tokko keessaa ba'a. Itumanni waasa'u phiphettee afaan keessaa dhootee baati. Garuu ani kan hin taajjabe warroota amantaa kiristaanaa amanna jedhu kana kiristaanummaan amantaadha jedhu kanadha kan hin taajjabe. Jechuun fakkeessuuf ergine fakkeessuuf dhaqe namni kuni gaafa jedhan jechuun maal isin jedha yetuu fakkeenyaaf islaamati waan kana godhe ta'eeti miidiyaan BBC'n kun isheen waa'ee islaamaa tokko silaatiyoona kana gabaasaniiru jechuudha. Amantaan islaamaa amantaa akkasiidha. Sillee amantaa shororkeessaadha dhumin amantaa akkasiidha. Nama sallaayiif erginaan kiristaanummaan akkas godhe. Akkamitti ofitti jechuun akka islaamummaatti namni ofitti islaamummaan aksepti godhu nama akkasii. Namni islaamaa tokko sallaalummaaf hin dhaqe jedhee rabbitti kafaree dhaquu hin danda'u bakka sana. Ba'ee Nabi Muhammad ergama Yesuus waaqadha jedhee dhaqee erga wanni ta'ee deebee kaafira. Ayyee isinoo sallalaaf ergitanii maaliif shahaadaa keessan qabachuu barbaachistarree innoo keessaan waaqatti amanee jira keessaan Yesuus waaqadha jedhee amanee jira. Innoo keessaan Yesuus waaqadha jedhee amanee jira. Maaliif gara quba kee ol kaasi jettanii mataasaa qabuun barbaachisere. Dhagaa jirtu dhiifama waarningii natti laataara maal akka ta'e hin beeku. Na dhagaa jirtu? Dhagama Ustaaz Ahmad goon. Aywa. Kanaaf dubbii kana asitti hin gabaabsaa jechuun gochi isin wal geessanii gootan sun gocha isin salphisedha. Na amanee jira miti maaliif indaganaa wanni qabsiisuun isin barbaachise? Isin too ergate okay erga ergattanii dhuguma wantumti isin gootan yoo kijiba malee dhuguma isin ergate taana wanni qabachuu maaltu isa barbaachise? Shahaadaa keessan qabachuu maaltu isa barbaachise?
Yesuusi waaqa jechuu maaltu barbaachise garaa isaatti waaqa dhadhaa jira. Na ajaa'ibe amantii amanamummaa hin qabne waan itti amanuuf jechuun amantii jara kanaadha. Dhuguma dubbachuuf waan itti amananiif amantaa hin qaban. Eda galgala irraa dubbadheera. Mee ilaalaa tak islaama fakkaatanii diraamaa hojjetu, zayitii gurguruu, raajiidha jedhu mee waan isaa godhan tokko tokkoon taati xiinxalaa laalame. Uffata islaamaa uffatu. Mee waanuma isaan godhan ilaala mataa isaanii warra mataa isaanii. Mee dubbadhaa ustaaza walii nagaa kanaachi yoo naasee baay'ee waan biraan balleessa ta'uu danda'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد وأن أنجتشو بربادو دور صورة ربي كي يقلت قلت جو بربادة ربي إسلام منوف كن أمنتي وركيلا أمنتي كالي أمنتي تربان توكو كانوا فتني كانوا يفني الحمد لله أمنتي سيرك أبو أمنتي وفي الرباسات وفي التندي بفني الحمد لله رب العالمين إن قد قافا مجان مسلم على سنسي قافا إني كريستانو ما قبض أو ما مجرون نتي akkasumatti bakka feete seeni jechaani turre sababni isaa islaamummaan bu'uura mataa isaa qaba waan ta'eef amantaa islaamummaa keessatti munaafiqa jira kun jira sahii laakiin ammoo amantiin islaamummaadha amantii taphatamuudha miti amantii qabatte jireenya kan kee akiraa kan keetiif itti yaadduuftuudha yoo qabachuu baatte ammoo amantii irratti ati maal taatuudha amantii irratti ati irratti kasaartuudha yoo qabachuu baatte jechuudha. الحمد لله إسلام ما كان نوفكن ونقف الحمد لله والله واني حقنا عن ربك يفعل فدنجر لأن قد قافا واني تكارجم توني لولات الريف اللي سبب كان آدان كن إسلام ما كيسا كان أفنيف آدان يقول لي كريستانا يوكان أمنتي كريستانا كيسا تورب انت برجرو تربان توكو مسلمة تاني أتش غرغلو فكيسو بكا كجيبو وانتوني غرغرا كنين أك إسلام ما كيسا نسيني في لولاتين تري الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله واني حقنا ربك يرتب فدنجر maaliif jennaani amantiin tokko amantii haphii jedhamee yaamamuudhaaf yookaan amantii bu'aan qabne ta'uudhaaf jijjiiruun nama dhibuu dhabuudha. Amantiin kan kee gaafa amantii hushii ta'e yookaan ammoo amantii haphii amantii qallaalii wayiidhaa amantii yaraa wayiidhaa gaafa ta'e yookaan amantii kan kee amantii bu'uura hin qabne gaafa ta'u ati jijjiiruun sin dhibu. Achi utaaltaa sutaaltaa jechuudha. Takka asii takka achi taata. Amantii bu'uura qabdu amantii gadi dhaabbii qabdu irratti yoo qabatteetiin jette ammoo lubbuu kan kee irra kennitaa jechuudha. Islaamummaa keessatti alhamdulillah seenaa islaamummaa keessatti seenaan islaamummaadha seenaa kijibanii achi barbaranii akkasumallee ammoo wanna godhaniidhaa miti. Tamaam seenaa islaamummaa keessatti alhamdulillah Nabi Muhammad alayhi salaam sirriitti nu ibsanii jirani. Waa'ee nabiyyoota duraaniidha. Kan lubbuu fiidhaa islaamummaadhaaf jecha kennan kan qabeenya ofiidhaa akka Nabi Muhammad Faati alayhi salaatu wassalaam qabeenya ofiidhaa dhiisanii biyyaa bahan sahaaban Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam meeqa isaaniidhaatu lubbuu isaanii dhadhabe hundi isaa hatta Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilaal radiyallahu ta'ala anhu Bilaal al-Habashi ka jedhaniin gaafa inni gabra ture Umayyaa jalatti gaafa isaa cinqan gammoojjii Makkaa kana keessatti dhakaa guddaa isarra kaanii gaafa cinqan san Bilaal ahadun ahad jedhaatiin ture cinqaa san keessatti jechuudha. Erga sanii ammoo sababa kanaaf jecha Rabbi isa baaseetiin sayyida isa godhe warra isa xiqqeessaa ture sana mu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala biyyee nyaachisee jechuudha. Seenaa islaamummaadha kanuma ka fakkaatuun guutame. Nabiyyoonni gurguddaan akkasuma namoonni gurguddaan hundi isaaniidha seenaa kana fakkaatuun guutamanii jechuudha yaa jamaa. Alhamdulillah islaamummaa kana nuuf kennuudhaaf walillahi alhamdu wal minna wanni haga nagalate Rabbiin galateeffadhu irratti kabiraadhaan jirtu jechuudhaafi. Maaliif jennaan amantiin tokko beektee akka har'a kan fakkeenya har'a hin qabatta. Amma benteen gammanne jechuu jirti jidduu kana. Sababni isaa maaliin? Raajiin achi deebe, as deebe, nuuf deebe, hoolaan tokko achi bade as deebe, hoolaan tokko achi dhaqe nu jalaa bade. Yaa jamaa kun amantiin keessan amantii
ragaa tokko irratti hin dhaabbanne amantii abbammaan barbaade irra Yesuus waaqa jedha boru ammoo waaqa miti jedha. Iftaan waaqa jedha iftaan ammoo waaqa miti jedha. Guyyaa kaan akkas jedha kun akkan agarsiisa malee waan biraati miti beeki. Wallahi akkas agarsiisa kun. Amantiin keessan amantii bakka bu'uura hin qabne ta'uu agarsiisa. Amantii burjaajjiidha. Amantii namnummaan raajii jedhama. Laala amma ijoolleen kunniin jara biratti raaji nu bira wallaalaadha malee. Nu biratti wallaaltuudha malee ijoolleen kunniin ijoollee isaan biratti raajiidhaati. Raajii jechuun sadarkaa olaanaa beeki. Raajii jechuun sadarkaa raajuu jechuun waan xiqqaadhaa miti. Paasterii jechuun waan xiqqaadhaa miti. Ammas evangelistii jechuun waan xiqqaadhaa miti. Wangeelaawii ka jedhaniinsa. Wangeelaawii ka jedhaniin kun sadarkaa wangeelaawiin burjaajawee asii achi dhoofnee akka kubbaatitti itti taphannu kanatti amantiin isaanii bu'uura hin qabu jechuudha. Osoo wallaala taate wallaala jedhaniin. Laakiin wallaalaadhaa miti. Amantii isaanii keessa wallaalaa miti. Islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee. Tamaam? Amantii keessatti wallaalaadhaa miti. Islaamummaa keessatti wallaalaa haa ta'u malee. Amantii isaanii keessatti jechuudha. Burjaaji akka kubbaadhaatti taphanne alhamdulillah. Torbaan tokko as dhufa, torbaan tokko achi dhufa. Kana jechuun amantiin sun bu'uura hin qabu jechuudha. Garuu ammoo nama muslimaadha nama ustaaza jedhaniin tokkicha isaadha kan achi utaalaa sutaalu jiraasa qad gad dhaabbatee alhamdulillah qad gad dhaabbatee islaamummaa kana barate taanaan namni gad dhaabbataa jechuudha. Adada barachaa deemtu irra gad dhaabbachaa deemtu. Amantii isaanii ammoo adada barachaa deemtuun keessa utaalaatiin deemta. Adada barachaa deemtuun akka gurbaan jedhe san sammuu kan kedhabaatiin deemta jechuudha. Kanaafuu zim jetteetu moonna jedhe. Isa kana amantiin kun maal garsiisa inni kun? Amantiin kun bu'uura hin qabu. Bu'uura irratti dhaabbatan. Bismillah. Eeywa. Namatu narratti bilbile waan hin beekan waan yeroo akkana kanatti bilbilaniif. Eeywa amantiin kun bu'uura hin qabu jechuu agarsiisaa jechuudha. Amantiin kiristaanaadha bu'uura hin qabu. Amantii raajiin keessaa utaalu. Evangelistiin keessaa utaalu. Ammas ammoo maal wangeelaawiin keessaa utaalu. Paasteriin keessa utaalu. Kan raajiin keessa utaalu. Tu keessa utaalatti deebi'u kun maal garsiisa? Amantii burjaajjiidha. Amantii bu'uura hin qabne ta'uu garsiisa. Kanaanaa miti bar hojii keessantu garsiisa malee awwaltuun arrabsee akka hin jenne. Awwaltuun arrabsee akka hin jenne. Amantii kana isintu arrabsiise. Paasteriin keessan keessa utaalatti deebi'e. Keessa utaalatti deebi'e. Nu ammoo dasnu jedheeyyu. Wallahi dasnu jedheeyyu. Sababni isaa maalinni wagguu akkanatti ilaal keessa as fidaatiin achi utaalchifnu kana akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu argitanii akka nama kubbaa as dhiitaa achi dhiitu kan addas nu jedheeyyu ammoo nutti tole. Sababni isaa maaliin burjaajii uume isaan jedhu. Dhukkee irraa kaasa jechuudha. Jidduu kanatti ijoollee meeqatu islaamummaa nuu seena alhamdulillah. Sababa kanaaf jecha. Koottaa isin hundi keessan hundachaatanii. Dhufeetiin deebi'e koottaa isin hundi ni deebitanii koottaa. Qabadhaa isin hundi keessanuyyuu koottaa akkuma sobdansanii sobaati qabadhaa. Nuuf ta'a. Ati sobii qabadhu rakkoo miti. Ati sobii qabadhu nuti ammoo nigdii nagadannu qabna kana keessatti. Alhamdulillah nuti nigdii nagadannu qabna kana keessatti. Ati sobii qabadhu rakkoo miti. Ati sobii qabadhu kootu atilleen yaa wangeelaawi yaa raajii kootu atillee kootu atillee kootutti qabadhu. Nuti Yesuus waaqaa miti si'achisiifne sanboodaan ammoo ati wanna jettaa jechuudha. Hin dhiitta achi booda. Hin sobeetiin ani muslima ta'ee jetta. Kootutti qabadhu. Dhuftee qabachuun kan kee dhaddas nu jedhanu. Kootu boru deebi yoo barbaade yookaan iftaan deebi ji'a tokko nu turii deebi. Jidduu sanitti ammoo kan siin nagadanna nuti. Tamaam nuti bar isinii galaa miti san nuti gowwaa miti. Wallahi gowwaa miti. Wagguu ati dhuftu san nuti jidduu sanitti nigdii gurguddaa nagadanna alhamdulillah. Dhaloota meeqa kan burjaaje ka jidduu dhaabbate ati dhuftee wagguu jetta ati sobee jettee wagguu as dhuftee ittiin jettu meeqa fakkeenya gurbaan kun gaafa islaamummaa qabatu. Dhaloota meeqatu alhamdulillah rabbil alamin islaamummaa gara islaamummaa dhufu dukkana keessaa ba'a. Inni haa kijibu garuu sababa isaatiif jecha dhaloota meeqatu islaamummaa gara islaamummaa dhufa alhamdulillah. Eegasanii ammoo inni sobe homaa kuni waan wannaadhaati miti. Tamaam kun akkanaadha jechuu barbaadeeti. Walii galatti amantiin bu'uura qabu keessa seenaa keessan utaalan. Osoo Yesuusiin kun waaqa ta'e silaa osoo waaqummaa Yesuus kun silaa waan gad dhaabbataa ta'e waan bu'uura irratti gad dhaabbate ta'e silaa waan bu'uura irratti gad dhaabbatu osoo ta'e amantiin kiristaanummaadhaa kuni silaa yookaan waaqummaa Yesuus kun waan bu'uura irratti gad dhaabbate taate silaa gadhiisanii utaalaan deeman. Muslimni tokko bar rabbiin tokkicha jechuu abadan hin dhiisu. Abadan morma isaatu isa cita malee. Morma isaatu cita malee hin dhiisu namni waa beeku tokko. Yoo roottoo haraqeeffaa taate, roottoo khamriidhaa yoo taate, yookaan roottoo kijibaa yoo taate, roottoodha duriyyuu yookaan munaafiqa jedhama. Sun ammoo akkuma dabreetti jira jechuudha. Kun kana. Kan biraadha ammoo naan jechuu barbaade
wanda ergaa kana ijoollee islaamummaatti dhufan fuulduraaf dhufuudhaaf yaaddaniyyuu jechuu kooti. Muslimni qarshii kennaa jennaani didii jettanii dhufina takka takka sammuudhaan dhaabbadhaati ilaala. Didii jettanii ittiin dhufina. Muslimni qarshii kennaa siin jedhanii si sobani yaa gowwaa fayyaalisa kiyya. Duraan zamana duraanii muslimni xonqaayiidhaa jedhanii nama soban. Amma miidiyaan dhufee gabbahee ragaan hundi ifa bahee jennaan muslimni qarshii kennee nama sobaa jedhan. Duraan xonqolaadhaan akkana godhan jedhan. Tamaam. Zamana duraanii xiqqoo si asiin dura xonqolaadhaan muslimni islaamummaa nama qabsiisaa jedhan. Barri sun hin dabre, barri boo'ichaa hin dabre. Erga sani ammoo faashinni biraa dhufee muslimni birriidhaan nama bitaa jedhan. Okay, yoo birrii qabaanne homaa rakkoo miti. Birrii qabaachuun keenya gaariidha. Haa ta'u garuu ammoo nuti birriin kennu nam tokkoof iyyuu jechuudha. Nam tokkoof iyyuu islaamummaa dhuftee jennee birriin kennu. Nam tokko. Ati birrii muslima bira jira jettee yoo kafiigaa dhuftu taate kasaalaa keeti. Birriin hin jiru. Maafi birri? Maafi fuluus? Tamaam. Fuluusiin hin jirtu yaaboo. Islaamummaan akira akka kitiif qabadhu malee kasarte jidduutti fuluusa fuudha jetteetiin fallastee baataasi. Akkasitti hin jiru. Qalbii makanatti nuti qalbii makanatti akkanatti callisneetumaan islaamummaan nu dhufte inneetiin birri si kenninuma. Hin jiru maafi ishee. Maafi ziyyaasa. Wanta akka hin jiru fuluusiin hin jirtu tamaam. Ati yoo islaamummaa kana hin qabadha jette haqiiqaadhaan hin qabadha jette akka obboleessa kiyyaa tokkotti si qarqaaru yoo ati rakkate si qarqaaruuf qophiidha. Saniin alatti ammoo islaamummaa naaf qabatte jedhee maafi fuluus. Fuluusni kennamu wayitu hin jiru. Islaamummaa keessatti sobeetiin guuradha waati jette akka tasaa namoota dhuunfaa tokko tokko sobuu dandeessa. Maafi ishee. Maafi ziyyaasa. Maafi ziyyaasa. Wanni akkasiidhaan jirtu isiniin jechuudhaaf. Nuti muslima biratti na karaakarta, na gaafatta, si gaafadha, si galtee jennaan islaamummaa qabadha. Akhiraan boru guyyaa qiyaamaadha milkaa jetteetiin. Saniin alatti ammoo fuluusa barbaadettee dhufte abadan hin jiru gadalii seenta malee. Wanni akkasiidhaan jirtu. Maafi ziyyaasa hin dana. Wanni akkasiidhaan nu bira hin jirtu. Nu biratti wanni jiru maalidha? Dalagadhu nama dalagatu yoo taate si dalagsiifna. Kalaas dalagadhu sin jenne jabaadhu sin jenne. Saniin alatti ammoo ati dhufeetiin karadhaa gandarra deemee karadhaa wati jette xinqaaqee sitti goona. Waan sin beekne see taate. Wallaahi si beekna. Eenyuun akka kadhatte hunda si beekna. Tamaam. Dubartii jala deemtee ati kadhatte hunda information sun nu bira gaa tamaam. Nama karaa kadhachaa ture namni kun akkam ta'aa jira. Kun hundi isaa deemee awwaliin faa farhaan faa innuma bira dhufa. Nama gara ishaataa kana bira innuma dhufa. Tamaam. Salaata kaatee salaataa jirtamu salaataan jirtu. Salaata akkam goggoraa jirta ka jedhu wallaahi nu bira dhufa. Quba qabaa isa kana. Osoo ati amma gurbaa amma kafare jettee olii gad opeenten olii gad ooftu kana gaafa inni islaamummaa qabatee osoo torbaan hin gahin information kun nu bira jira. Tamaam. Ganama salaata subhiidhaa ka'ee salaata namtichi kun. Moo callisee akkuma reeffaatti ciisaatiin oola ka jedhu. Nu bira jira. Kana waan beeknuuf dhiisaa namoota akkanaa kanneen ammoo daddafnee ittiin dubbannu califneetuma irraa dhiifna nuti. Waggoo achi ka'e immoo ka duuba maaliif akka dhufe ni qoran. Eessa deemaa jira namtichi kun? Eenyuunfaa waa kadhachaa jira? Eenyuunfaa akka waa kadhachaa turellee ni beekna. Wallaahi ni beekna. Ni beekna bareechinee beekna yaa jamaa. Namoonni akkanaa kunniin namoonni gariin isaaniidha warri silaa qarshiidhaaf jecha maraatan jiru. Ka amantiidhaaf bu'aa hin qabne. Ka amantii akiraaf jecha osoo hin taane garaadhaaf jecha. Garaan ammoo raqa nama nyaachisa isinii galtee. Garaan kun garaan kabadee beekte. Garaan kun si baratee jennaan raqa si nyaachisa. Saba kanaaf jecha qabeenya qabna jettanii yookaan ammoo muslimni qabeenya kenna jettanii yoo ka fiigdan taate osoo achumatti dhaabbattanii ilaaltanii gaarii. Qabeenya rabbi achumatti isinii haa kennu yoo ka jiraatu taate maqaa Yesuus jettan saniin mee kakkaradhaati yoo achitti yaala tamaam yoo qabeenya ka dhuftan taate. Maqaa Yesuusiin kottu yaa qabeenya jedha achumatti bakkuma jirtan saniidha. Yoo ka dhufu taate yoo dide ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuu barbaadeeti. Bakkuma jirtan sanii maqaa Yesuus kottu qabeenya jedha. Yoo ka didu taate qabeenya dhufu didu taate ammoo carraa keessan waan isinii goonuu hin qabnu jechuudhaafi. Namoonni ammoo islaamummaa haqiiqaadhaan dhugaadhaan isinii galtee qabachuu barbaaddan yeroo kamittuu nuti isin qeebaluudhaaf qophii yeroo kamittuu jechuudha. Daqiiqaa takkaaf haa ta'u daqiiqaa lamaaf haa ta'u. Waan si qunnameefillee aarsaa gochuudhaaf qophiidha. Atummaan maal ta'e atummaan nama islaamummaa dhugaadhaan qabatu ta'e nuti waan tokko waan fuula sitti gurruun qabu.
ati amma dhuftee islaamummaa qabadha jennaan islaamummaa qabachuun qalbiin kan keedhaa waan harka jiru miti rabbiin harka jira ati waan barbaadde yoo jettee islaamummaan rabbiin tokko isa jettee ragaa nu baatee jennaan gahaadha jechuu barbaadeeti. Kan biraadha ammoo wanni jechuu barbaade ijoollee keenya ijoollee muslimaatiif dhaamsa gochuu barbaada. Sunis paasterii haa ta'u raajii yookaan daasterii irree haa ta'u waan barbaade haa ta'u kiristaanummaa keessaa haa ta'u waaqeffataa keessaa haa ta'u. Islaamummaa keessatti gaafa dhufeetiin jedhe namtichi sun wallaalaadha. Jaahil wallaalaadha gara gad aanu jira. Amantii kiristaanaa keessatti beekaa jedhe paasterii kan ta'aniin bar paasterii waa baratanii hin ta'aniin boo afaan mimbeeffatanii ta'anii. Lallabuu dandeetteen nan paasteriidhaati. Hoo jettee kanatti wanna gootee jennaan paasteriidha kamaas. Waa qaraateeti miti wanni qaraan hin jiru maafi qiraati. ما في أي قراءة وما في أي دراسة وانا يتم باستيري تان خلاص أوه جتة للبدي كانت شبوستي كانت سبوستي الراجين اللي كانوا ما واقع يو كان سيتا جتة نم بكراجين إسلام ما كسوغو في أمو ولا لا نم إسلام ما تروفي كمو مي يوت إنتلتن أنا أتو فرحان لو كان منا موت برالي أتو نم إسلام ما تروفي كألفونات صدركا ألفونات جباد وكنا كمالكين جنون أرجتني بيكتني لا نجنو أبدا Waggoo inni dhufeeti wallahi ani seensisu yeroo baay'ee seensisu yaaziraat waggoo dhufee mana kiyyaan banee waggoo inni dhufeetiin ergatu hin seensisu nama tokkoyyuu nama islaamatti dhufe bekka yoo ol seen illee akkam jirte naga jirta jabaadhu rabbiin sabaatis yaakinu waa baradhu kanuma dhaamaafi waa baradhu jedhaani ol fuutanii leenca kiyya walaa qeerransa kiyya walaa durree kiyya walaa raacha kiyya laa maafi waan akkasiisan dhiisa ol hin fuudhina gad hin buusina akkasumatti dhiisa ofirra tamaa akkasumatti dhiisa bakkuma jiru sanitti achumatti bakkuma jiru sanitti jabaadhu jedhanii baradhu jedhanii hubadhu jedhanii borumsa irratti tikuratii godhi borumsa irratti xiyyeeffannaa kan kee kenni jedhaanii ofirratti dhiisa. Saniin alatti ammoo ol fuutanii keessattuu ijoolleen shamaraadha waan gurbaa kanarratti waan isin nu gootan arrabaa miti arraba nu arrabsitanii wanni ajaa'ibsiisan birrii isin kennatan dura garana nyaate. Karabni keenya leen uma dabra birrii kan ditasatu garana nyaate ado birrii san usuma sitani jaarattani maal qaba osoo dhuftanii xiqqishoo waduun mari'attani maal qaba haga jala yaatani maal taatan haga qabdani madadu sin tuqame immoo mataan kun sirrii jira moosa mee uf laalchisa deemaati mana yaalaatti nuti asirraa gaafa shaadaa qabatu numarratti qabate eegasan illee keessa isaa beekna waan irraa calliifneef qabna ati immoo ni maraatte jidduudhaan kan itti seenteetiin wuu akka qilleensaa wuu dhaabbadhu intalaannana lakkin dhaabbadhu wuu lakki dhaabbadhu wuu maalin maraatte moo naga qabdaasa khalaas yoo dhuftee ma awwal wanni kun akkana ta'eeti maaliidha yoo jette yoo gaafatte maal rakkoo qabu sirraa irratti farhaani yoo dhuftee gaafatte maal rakkoo qabu suuta itti yoo deemte maal rakkoo qabu nuti jibba nama tokko irraan qabu nam tokko islaamaa yoo qabate waan gaarii yoo rakkatellee numa ilaallata sahii gara tokkoon gaani yoo humna keenya bira dabre ammoo gara ijoollee muslimaatti achi deebifna maalumaaf akkasitti bubbistansa yoo dhuftee nutti dubbattanoo takka ufumaa jaarsummaa teessan ufumaa fixxan nu takkaa keessa hin jiru ufii walloltan eegasanii ufii jaarsummaa teessan san boodaan araaramne jettan achi boodaan kaatan deemtan achi koota waan isin taatan waanuma isin taatan an hin beeku eessaa eessaa wannaan kun eessaa warri kun eessaa akkasin tuqeen hin beeku waan meeqa osoo nuti quba hin qabne waa meeqa gootanii raawwattanii haasoftan wal arrabsitan araaramtan achi buuftan as buuftan garana ooftan garas ooftan maal yoo dhiiftanii yoo dhuftanii yeroo takka haga akkana gochaa ooltan awwal mee wanni kun akkam yoo jettan ani waan tokko isinitti hima fakkeenya yookaan faraanitti dhuftanii yookaan nama biraatitti dhuftanii mee wanni kun akkam yoo jettan maal qaba haga bubbee kana guutuu bubbista miidiyaa kanarra bubbee kana guutuu haga bubbiftan kana jechuudha uf ilaala tamam dabalataan ammoo qarshii keessan kennuu barbaadan sidan ijaaraa nam tokko islaamatti dhufe jettanii qarshii takkaa miti sumuna nama tokko dhuunfatti hin kennina
yaa jamaa amantii pheenxee keessatti beektanii ani isaan illee arrabsuudhaaf miti aadaa barame tokkotu jira hattuu kana akka jiruun gadi yaasan hattuun kun baay'ee akka malee baay'ateetiin jira imo irratti maal jedhan amma argatanii peropeet kadaa jedhee dhufa miidiyaa kanarratti argu jirtanii misa hattuu sanuuyyu ka nyaara haadatetu jira eessa akka jarri walitti leenjisanii gadi baasan hin beeku hattuu nyaara haadate wanna kana tiktoka banateeti gubbaara peropeet ebalu jedhee akkaawuntii kanarratti namni kadhannaa barbaadan akkaawuntii kanarratti waa ergaati kadhannaa isinii godhaa jedha professional hattuu tamaam kun amma hattuu professional asii galtee bakka beekamaa jechuudha ummata kana ammoo isin akka yookaan akka nama akiraaf wanna of eeggachuu isin barbaachisa tamaam kun isin eeggachuu isin barbaachisa bar raajii ebalu jedhee jalatti ammoo akkaawuntii kaayee kadhannaa namni barbaadan akkaawuntii kanarratti waa galchaati kadhannaa isinii goonaa jedhaan akka abdoo sanfaa argitanii abdoo ridee godhu jalatti barreessee dhagaluu kana ijoollee kadhachuuf jirti birii takka galchuuf jira በእግዚአብሔር መጽሐፌን አሳትሙልን ጀጅላ ስኒጋልቴ በዚህ አካውንት መጽሐፌን አሳትሙልን ስኒጋልቴ በቃ ሀቱ ወናደ ስኒጋልቴ ኢንተርናሽናል ኩኒ ነም ኩኒ ከቤክ ሲፈቴ ኛራ ሀደቴ ኢጀጋላ ልቅምሴ ጀዳንሰን ሲጋልቴ ኢጀጋላ ልቅምሴ አዝበይ ኩኒ ኢሰከነ ጅዱት አሞስ ለፋካተኒ ህኛተሚና ቀርሺ ከሰን ኢስኒት ዱፌናም ቶኮ ያ ሀቢብቲ ያ ሚኒቲ yaa lubbitti yaa maali dha'u siin jedhe lafuma kaatee birrii irra akkate jettee birrii takkan kennin gowwaa yoo sadaqachuu barbaadde dhugaadha rabbiin keenya nu haa mijjeessu xiqqoo siidha nutillee biizii taaneeti malee karaa gara shaadaatti yoo rabbi inshallah ni mijjeessina fuulduratti rabbiin nu haa mijjeessu nutilleen biizii taanee sababa saniif jecha wanna taane malee yoo rabbi inshallah ta'ala karaa gara shaadaatiin waan isa barbaachisu namoota tokko waan isa barbaachisu jechuun waan dirqama akka hin duune isa godhu abbaa qabeenya isa godhu miti waan akka hin duune isa godhu ammoo waan tokko hojjechuu dandeenya saniin alatti ammoo callisee tuma bakka argitetti waa dubbachaa waa arrabsaan deeme nama islaamatti dhufe rakkisanii akkana godhanii arrabsanii gariin kataa'itiin waa wanna jedhu jira numatu shaadaa qabsiise numatu wanna jedhe immoo lafaa kaate mee haadhiif nu beetana duuba mee kan biraadha ammoo kan jechuu barbaade saatiin illeen fudhadhe baay'ee fudhadhe dhaamsa isaaf dabarsuu barbaadu warra islaamummaatti warra achi deemne as deemne jedhu kana jechuudha takka achi asii tana warra kanaaf darsoo malsiidhaaf wanda hin jedhuuni yaa darsoo malsii aadaan keenya akkuma duriitti jirti nuti misxirri keessan nu bira jiru xabbaqamaa yataxabbaqeeno yoo ati adabattee amantii kiristaanummaa ammatti deebite kanaayyuu calise anama fikrii inni qabu agarsiisuuf hin deema dhiisaa kan isaan agarsiisna amma fikrii faranjii faana hojjete agarsiisa dheeni fitaasin abbo isin dhoowwuu barbaadeeti dura wanni an jechuu barbaade aadaan keenya duriidhaa beektanii nama garana utaalu takka achi utaalu kana nuti mistira isaadhaan baafnu baay'ee yoo inni islaamummaa irratti waa dubbachuu jalqabe malee tamaam islaamummaa irratti yoo inni waa xiqqoo xixxiitu jalqabe ammoo gaafa san nuti mistira isaadha gadi baafna waan duraan nu bira jiru irraa kaasne jechuudha yoo Ustaaz Farhaantu hin baasa jechuuf jira malee osoo guyyaa biraatiif hambifannee irra gaariidha hin beeku waa dubbisuuti isin jennaan nan dhiisa sana keessaa qallaalima wayii namatti agarsiisuuf ture bakka dhiisennaan nan dhiisa qopheeffadheen taara ingilizii lama waan tokkicha qofa baasaatii guddaallee miti laakiin ammoo taane ammoo yeroo biraatti hambifanna osoo hafee irra gaariidha yeroo biraatti amma arrabsu jira waan faranjii faana haasee qofa agarsiifne kaabashaa moon keenya የፈረንጅ ፍቅርና ሳይና ከጃርቲ ነማቴ ሞን ከወና ጋፈን ዲዴ ወንቴ ከጃርቲ ነማ ሞገዲ ባፍ አየ ከፈረንጅ ሰሙሊ ሳሚያ ኮንደቱ amma walumaa galatti asii ol aaltan footoon kun dubara muslimaa meeqa bira jira mee jalqabatti dura isin gaafadha footoon kun meebii dubara muslimaa meeqa bira jira har'a dhufee keessaan isinitti ergee akkasitti isin ammaallalaa ture jechuudha faranjii faana waan hin naase amma tokkoon qaraana ni jalqabaa kaawaa walii barreessanii footoo kana ergee fi galgala isheen sallamtee ganama jalqabe mucaan jedha faranjii tokko sanuu faranjiidha sallamtee ganama jalqabee okkee footoo erginaafin okkee jettee
Inni sitti kolfe I see you ansin arge jetteeni ishee ol dabarraa. Ammas footoo kan biraa argee fi meeqaan keessattuu qaba yoonaa bashaanas keessaati. Ijoolleen keenya soona meeqatu qaba. Tole achii maal jedhee please give me your photo jedheen footoo kee naa ergi meedhee kadhachuu jammare faranjitti amma kadhaa dhagaa. Footoo kee naa ergi jennaan nootti jettetteen hin jarjarte amma miti jetteen. Galgala dabarte amma footoo ergettaati dhimma kee ergite hin jarjarte jetteen asitti nootti jettetteen amma miti jetteen. Tole achii hoo isheenis hin gaafatte gaama faranjii miti. Have a boyfriend in another country? Biyya biraa keessatti friendii qabda jettee gaafatte ni jennaan. Are you sure jedheen immoo waan gallee fi waan isheen jette inni jaalallee qabdaa dheeretu jettee gaafatte isheen immoo are you sure jedheen jennaan yes from now on I want to be boyfriend. Lucky to be boyfriend. Lucky bakkaayyoo dhiisi jaalasii taatteen. Ani biyya biraarraan jaalallee qabaannaan lakkii ergiteenyaa naan eeni jettee bakka anatu sii taa dhiisa abbaa manaa kee dheenela. Faranjiidhaam. Tole achi kana ergeef isheen we need to talk dubbachuu qabna jetteen isheenis. So I should just hurt my boyfriend to be with you. I will talk, okay? Akkas taanaan abbaa manaa koo gaalaphee isaa cabsuu ta'a garuu hin haasofna minaamin jetteeni okay jedheeni. If you love it very much jedheen yoo baay'ee jaallattaan taate don't leave it if you don't know love it. Hin dhiisini yoon jaallattu ta'e immoo I'm so lucky to smile you. Smile you jechuun maal akka ta'u hin beeku. Smile jechuun kolfuuttan beekatu. Smile you jechuun sitti kolfuu jechuudhaan egaa dingata dogongoree ta'a Ingiliffaa rakkoo miti Itoophiyaa Ingilish no jennee dabarraa gammachuun qaba jechuu isaati. Translate godhee jira fakkaasa wasaniif jechuudha. Gammachuun qaba jechuu isaati translate godhee haasaa ta'e inni akkas taa'e googilicha rabbi fuudhe. So you are very good woman when I look at you. Yeroon si ilaalu baay'ee bareeddan tala bareedduudha jedhee. Tole jennaan achi moo ishee kana ergeef isheen kun maal jaalala ta'ee hin beeku jarra kakkaamte tokko libbi qirtsiin kun achi hi what was fast jetteen maa mindin no ndi chokkol kaante jetteen maaltu si sarde jetteen ilaali what was fast maal akkas jarjaruun jetteen hin jarjariin inni immoo sim jedhe yes habiibteedha sim jedhee waa isheen jette hin beeku yes habiibti kam Itoophiyaa jedheen come to Ethiopia. Sabi come to Dubai. You know, come to Ethiopia. Tijir. Okay, I will talk you. Sini nasa achusate. I will take you. Okay, I will take you. Sim food dajereni. Akata wa lungobra gov kare rate question hausa. In the evening, galgalati when we opened it cam yao TikTok yon pena koto chura koto sinda waleteni. I call you in the evening. Sinda wala galgalenanin. Okay, jeteni. Shenisi we can't just talk. Text. I'm good with just text too. Ani simbaresa oli baresa na. Okay, my baby jeden. Ya faranji janjana ta'uu isaati gaa okay my baby jaartii amma nageessuun baby koo jedhaan hayya ari'uun meree jetteen isheenis amma bakka amma fuuteettaa jetteeni gaafatteen ennaan no I am single no I am warra kutaa lama akkas ta'e no I am single that is nice to say jetteen akkas jechuun kee bareedaadha how are you kissing me already akkamitti na dhungatta minaamin jetteeni akkamitti jennaan you are very good ati gaariidha. If he learns hard, bring many people to Islam. Namota ba Islamati fideen ga gidduutti wanti saafi. I like it so much for kissing you den. Sisinunga chuba jaalladhale agartani. Kissing you erachi gittimitti godhala kana maanan beeka dhungoo wayna fakkaatan beekwani. Ishee kana kisti jalatti immoo baay'ee dhugoon jaalladhadhe wannaa jedha jechuudha. Asitti isin haadha burran dabarsu kan biraa mistira baay'ee jira sana nagarsiisu yoonni waan biraatti jedhe malee. Haafoo sirratti kanaafu dhungoo akkatitti jana faranjii akkamitti akka haasa'ani baay'ee nu bira jira kanaadha manaafaa namaafaa fudhateetu jira kun haafoo asumatti mistira isa guddaan baasu amma maaliif jennaani hin ta'u jechuudha saganaa godarraa isaan hin baasu ammallee kan intalaa bashaa keenya wajjiniin tokko haasee mucaan biyyaa boo abbaan manaa ishii isheenis kan rabbi qalbii isin haa kennu ijoollee dubara keenyaa wallahi rabbi qalbii isin haa kennu abbaa manaa keessan dhamee laffee achas isin ergata isin asuuftanii isa biyyaa boosistu intala keessan biratti dhiistanii ijoollee keessan biratti dhiistanii intala qabda ijoollee qabda abbaa manaa durii bira maal godhette duriyyee faana utaaltaasiiti sasi faana rakkatee rakkina si waliin bee abbaa manaa rakkina si wajjiniin bee dhiiste kan dhufee goodaa keessa uffata dhidhiqatee keessi isaa duwwaa maal sii godhe ka rabbiin sodaataa ilmoo kee taa'ee sii guddisee biyya ormaa sii ergate qabattee wannaan jettu amma irdii kee eeguufi kana kan hin gadhiisne obboleettiin keessaan na dubbise kana dura si gaafadhale irdii kee eeguufi yoo illeen fiduu barbaade inni afaan isaan qabatu taanaan irraa kuteetaniin jechuudha
maqaa kee wanna dheedheen agarsiisuu hin danda'a waa'ee isaa. Garuu of eeggadhaa ijoollee muslimaa. Of eeggadhaa. Rabbi keessanii sodaadhaa. Duriyyee jalan fiigiina. Maal jettan? Abdii as deebii jedhaani. Ayyee itti fufaati abdiin keessa lixee. Waa tokko keessaan maal jettee naa barreessiti? Faranjiina ta'a kun amma nama wayii naa barreessaara. Faranjiina tamma argisiisaa jirtu giiftarii isaati. Giiftarii gadi ta'e amma namni naa barreessa. Hin sobne jechuudha agartee namni keessaa dhufee naa barreessaa jira. Dikkaa giiftarii fa'aa walii namni kennitiif natti fakkaata miskiina. Kanumaaf jana yaa'u biyya qayyarachuuf ta'uu danda'a Dubaayis hin taaneef. Kan immoo garuu Itoophiyaa keessa taa'etu janjanaa kan inni jammare amin Itoophiyaa kootti Itoophiyaatti jedhee walumaa galachuu harka keessan gubatee teessaniif miiseejii isin tsaaftan wanti isin poostii gootan ustaaz awwal arrabsuun abaaruun farhaanin abaaruun xiqqeessuun wanta mee nuti qayyaramne malsii immoo isinitti kennine wallaahi isas isinis walumatti uffannee dhiifne nuti. Tuffii maaliif jennaani nama deebii isinitti kennuu miti nuun. Isin gaddeebine deebii isinitti hin kenninu. Isinuu xiqqaattanii safaan haasoftan nuti immoo isin faana gad xiqqaanee deebii isinitti kennina. Kanaafuu obboleettii kiyya gaafa nuti waa dhiisne kennituudhaati baga kennite kun har'a yoo nama meeqa tarka keessan irraa ciraa jiru la. Siinis my baby jechaa ture yoon akkuma isheessan my baby jechaa ture har'a. Awwiinaa jedhaa dinqata afaanii na baate. Yoon har'a meeqan keessatti harka keessa akkatti nyaataa quba keessan birrii keessan baafatanii ay dubbatuu dadhabaa jirtu malee. Sinii galee kanaafuuti obboleewwan kiyya obboleettiiwwan kiyya tara gaaggaa dafqa keessan hojjettanii fiddu barhattanii miti kan fiddan. Mana arabaa keessatti akkatti hojjetamu hin beekna bar biyya arabaa keessa jirra. Kaawwadhaa qabadhaa birrii keessan. Rabbirraan taane namarraan taane kosi waa lama kasartanii yookiin rabbeettanii kennineef. Rabbeecha ammaa silaa meeqan rakkataa jira meeqaa kennitu ture. Yookaan rabbeecha kennitanii rabbitti namne yookiin isaa kennitanii sumattuu immoo namne waa meeqa keessaa wanneettaniin. Please birrii keessan qabadhaa namni bor garagalee isin laalu tokko hin jiru. Ajri mindaa rabbirraa barbaadamu rabbiif jecha godha isinii jechuudha barbaada. Hangama kiyyaattu murreera ustaaz awwal baarakallahu fiikum. Rabbi barakaa isin haa godhu. Kanuma wanni isiniin jechuu barbaadnu. Gara lallabaatti deebina amma. Gara lallabaatti deebina. Walii galatti mee waan isin dhibe waan tokko tokko akkanumatti qilleensa wajjin olii gadi nu taalinaati kootta nu gaafadhaa. Beekaa mee xiqqoo isiidha nullee nu quba qabaadha jechuudhaafi. Fiigdanii eessayyuun geessan akka eessan geenye hin beeka. Wallaahi ani guyyaa tokko shakkeen beeku gurbaan kun akka kaafira ta'e. Akkanumatti jechuudha shakkeen beeku ani gurbaan kiristaana akkuma isin jedhu argiteemi jarri illee irratti naqqaanii jedhe. Irratti naqqaanee jira bareechine irratti naqqaanee naqqeen akka ijoolleen baalte sani. Naqqeen. Sa'aatii 24 naqqaadha nuti. Hirrafnu. Akkanatu naqqaanee teenya gowwaan hin seenaa jechumaafi. Suutaan deema warri reefu islaamatti dhufta warri harakaa tokkochuu barbaadda illee kun illee jechuudhaafi. Ayyee rabbiin khayri haa godhu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Gara haasawaa beetiin maal gochaa dhufte gaaffii qaba jetti. Ustaaz gaaffiin qaba itti beetiin maal gochaa dhufte mucaan kun. Hin fayyine isheen ammallee. Hafuurri keessaan baane. Maqaa isaatiin. Akkam jirtu nagaa keessanii. Maal fayyite dabaltee dhibamtee Yuusuf Farhaan. Dhugaa jettaniiru. Inuma dhibamtee inuma lafa geesse baramma adventistii taama amma qalbiin isii takka adventistii takka pheenxee takka joova witnesii takka maali akkasumatti. Bayyeሰው ስም ምን ሆና ነው? በየሰው ስም እንጀደ ለበየሱስ ስም እንጀደ በየሰው ስም መቃነ ሞታት እንጀቹ በየሰው ስም እቹን አድቬንቲስት ዳል ወስ ጭራሽ ደም ደገ ደብደ ነጋጌት ጅርታ አልহামዱሊላህ ጅራ እስኑ መተመንቲ ኮናይ ማጅራ ካኖ ኒመኔ እና ከነን ጀዱ fakkeenyaaf ustaaz amma garuu miitiin irratti hin qabina waan badaan dubbadhan na gaafa namni gara islaamummaa dhufu
raajii beekamaa raajii guddaatu dhufee paasterii beekamaa jedhanii kiingi minaamin jettanii kan intini ol kakaasu isinidha isinii galee gaafa isaan as deebi'an immoo isinumatu dachitti dabalaa maaliif kun amma fakkeenyaaf cheertiin raajii dhadhee hin muuddanne nama takka maaliif raajiidha paasterii dhadhee kan cheertii muudu nama macaafa qulqulluu baratee hunda isaa macaafa nama fixeen paastera jedha cheertiin malee warra tiktaakii kanarraa nama takkaafiyyuu raajummaa paasterummaa laanne waldaanii jechuudha. Innaa nun akka isaan raajii ta'anis akka isaan paasterii ta'anis isinumarraa dhageenya waan hundumayyuu. Innaa maaliif akka kana ta'a? Wanna kanarraallee utuu of qusattanii gaariidhaa jedhaan akka kotti. Hayya, beeti ustaaz ishee kana natti dhiisa. Ustaaz Faraan wajjin waliin galu anis ustaaz. Talaa walii galuu miti deebisii kennuu malee walii galuu miti. Deebisii haa kennu raggatees haa kennu qoy. Takka duuriyyee akkasii anaaf ustaaza walii raajiidha jedhuun nu ageesse beektaa afaan keenyaan duuriyyee akkasiitiin tokko jira jennaan fidin agarsiisi mucaa kanaan duuriyyee akkasiitiin jenneen beeknu nuti tokko jedhe lammaffaa warra kaaniin immoo yoo jenne immoo isa isinitti waamtaniin isiniif waamna isintos nama mataarra kaawwate maal goonare maqaa isaatiin waamna nama maqaa qabu maqaa qoy nama ofii maqaa baafatee dhufe maqaa inni waa of waameen of waamna garuu duuriyyee akkasii immoo takkaa jenneen isin beeknu nuti. Akkas jedhamta akkas ofiin jettaa obbo gudda jennaan gaafa ni dhufu obbo gudda akkas jettanii of waamtodhanii akkam isinii jennee ni gaafannaa nuti dhuguma raajii turte moo dhuguma maal turte moo jennee gaafanna malee nuti raajii miti nuuf qubee raayyuu miti maa hin jennuun isin gaafa dhufe immoo maaliif gammaddee harka rukuttu abidda jalaa beekaa nuti waan borii hin beeknu nuti musliimoonni rabbitu beeka garuu gaafa inni muslima ta'u weelkaam baga nagayaan dhufte si galee atu yoo har'a dhufte welcome jennee si taqabballa maaliif jennaani islaamummaan qoy nan xumura ammati dubbattee fixutti nuun dubbanneerraan dubbanne barsa dhaggeeffanne qoy karaan kaafne qoy cal jedhati qoy na gaafatte miti nan xumuradha akkuma cal jedhe si dhaggeeffadhe amma xumurattutti atis na dhaggeeffadhu gaaffii gaafatte waan ta'eef islaamummaan ibtisaamummaa yookiin kokkolfanii fagagtaadhaan nama qeebaluu jaallata islaamummaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam waan nuun jedhani nama kamittuu fagagtaan yookiin ibtisaamni seeqannaan sadaqaadha nuuf seeqannee nama taqabballa si galee atu yoo dhufte jechuudha seeqannee wanni nuun gammannuuf ammoo abidda jalaa baraarame garbummaa nama gabbaruurraa rabbi gabbaruutti dhufe waan ta'eef gammanneef lubbuu isaa kanaaf irafti argachuu isaatiif kanaafuu nuti takkaas raajii jennee hin waamnes hin jennuunis hin waamnuus dhufe taaffasaa yoo ture raajii taaffasaa fi xaggaa yoo ture nu bira dhufeetti yookaan xaggaa masanaan ta'a yookaan immoo maqaasaa bareedaadhaan waamnaan allaqa achumatti inni isin biratti ture isin tutti waan barsiisaa godhee kan isin waamus amma mucaa asirratti namoonni maqaasaa waan ta'edhani waaman sanaan namaanis hin jedhu barsiisa jettanii jala deemtu atillee likki isaatti himteetta situ irratti naqqee ganaa dafee aandeenyaa kan naqqee isiniin argeen da'umsatti qoyi ati mucaa sana raabsitee biraa deemte namoonni barsiisa jedhanii waamu gaafa inni dhuftuu dhufe amma barsiisa jedhanii si waamu odeen yoon gaaffii gaafadhan rakkoon qabu garuu nu bira gaafa dhufe barsiisaa miti ganaa barataadha jechuudha gaafa deeme hoo yalla karaa kee qabadhutii deeme silumaayyuu ati akka ati gadi hin dhaabanne si beeknaa jennaan dhugaadha namoonni gad dhaabatan kunoo baay'ee barataa jiru waggaa tokko lama warri keessa turan jiru islaamummaa keessa dheengadda dhufeen nama salaatan nama barumsan baramne nutu ganaa irratti beekne gaafa inni shaadaa jedhu irraatii bare shaadaa qabatee gaafa manatti gale si galee kanarraa barre takka akkasiiti. Ustaazalaa amma na dhaggeeffadhaa gaashi amma maa gammadduun jennaan dhugumaanis namni takka ta'uu islaamummaa keessaa gara kiristaanaa dhufee baay'ee man gammada maaliifi wanna karaa sirriidha jedhee tokko gaafa namni dhufu garuu ammatu ani shaadaa qabadhee beetiin ofii dhaafidhamini kan amanu innaa malee namni tokko kiinginaan jedhee maallaan jedhee fi ani amantii nuun haaraan jiru koo gammachuu keenya ibsataa jirra ammas barbaga nurraa deemee munaafiqa nu keessa taa'ee dhokaturra munaafiqa akkatti adda ba'e nu wayyaa manaafiqa beektaa afaan amaarifaatti isin beektan hin beektan munaafiqa si keessa taa'ee si miidhurraa kan si keessaa deemee si gammachisa maaliif jennaan nifqinnaan si keessa taa'ee si miiti si galee fakkeenyaaf namni si fakkaatee si wajjin jiraatu beeti gwaaddenyaan si wajjin si fakkaatee jiraatu si miidha gwaaddenyaatti xalaata kuteetti adda baafatte si wayya si galee
amma inni nurraa adda bahee beeknee jennaan gammachuu ibsataa jirra. Sila uummata keenya muslimaatu asii fachi rukutame tokko lakki innoo muslimaa innoo gaariidha innoo maaloodha jedhee miidhamaa jira ture. Nuti immoo warri irratti barre immoo arrabsamaa jirra turre. Har'a inni deemuunsaa nu gammachiisee duruu nuti irratti barree jirra. Baga deeme baga adda baafannee jennee gammachuusaarra irra taa'u jira. Ilaa amma jechuudha amma guyyaa takka anatu komentii barreesse ammoo jiratti. Sawai komentii sawai keenyaa se waa'ee koofii waa'ee isaa waliin haasa'e. Kanaaf wakkallee malee saati gaafa komentii jala teessee mana ekelee mana ebeleetti ekeluutti barreessite son taane naaf awwalirraa waan argite qofa nu gaafate. Waanuma jiruun isinitti gaafachuufidha malee ilaa amma achi minaaminedhaanii dubbatan achi maalni beektu amma namni tokko mataasaafidha kan amanu. Malee nama ani ustaazaafis mini paasteriifis mini kana naman waan ta'eef oliin kaasiina gadi hin buusinaa nama gara amantaa keessanillee dhufu. Tuni waan dhugaati tani jecha dhugaati kuni ol baasullee gadi buusullee barbaachisu dhugaadha. Garuu amma nurra takkaan Facebook irraa taa ta'u YouTube waan TikTok irraa taa ta'uti. Ijoollee durriyaa akka dhaadhiisiiti takka kamataa ol qabatee deemu jaarsaa irriitinu takka paasterii raajii jenneen beeku. Walaasa akka dhufe xiyoonni saggaa'ee paasterii saggaa'ee jedhee. Zargeera guyyaa takka gaafa siisaa'ee dhufe raajii beekamaa jettanii poostiin gooneesin. Maal siisaa'ee faarfataa jedhi kaa faarfataa jedhi malee raajiidhaa miti. Tokko si jammisiisaa'eef duriyyee kana isa walitti fidda. Siisaa'eef kana walitti fidda isa siisaa'ee bar faarfata Oromoo qabdu keessaa peenteen Oromoo qabdu keessaa tokko faarfata guddaadha bar siisaa'ee. Siisaa'ee reebdanii deebistaa malee ofiisaa yoom deebisiisaa'ee reebamee fuulli bobbokokee qoy. Sisaay ko fuulli bobbokokee booskiidhaan reebamee ji'a lama meeqa mana keetti taaggatee kan daganaa cuuphamee ምንድነው የረፍት ጊዜ ነው ማሎ ጀዱ ፖሊ መንግስቲን ነማ ከኑ ኮማንድ ፖስቲና እንትን ይገዲሱ ማለ ጀሰዲ ምናምን ከነምኒ ማናባን አቀስ ጎተኒ ሙጫጻት ጎተኒ ሰቦቴ ወንደ ማለ ገላፈተ ጀሪበ ገላፈተ ተቀዲልተ ማለ ቶኮሚት ጀሪኩ ፋርፈታ ራጂ ተው እንደንደው ራጂን ፋርፈታ ተው እንደንደው ወንስ ነደባፈቹ ቀብደኒ nama kamiif wallaan kiristaanaa tiktaakii kanarra warra sifatti fiigee nama rabsusi warra amantii namaa qeequsi waldaanis hin erganne paasterummaallee kan kenneef hin jiru wanni isin garuu. Paasteriin asirra jirtu waraqata ragaa fudhattee waldaarraa kan paasterummaa qabdu tokko asirraa fi agarsiisin jirtu. Hin jiru. Inna zeeroodha masirra hin jiru eserti paasteriin asirraati baatee warra hattuu tuubee nuti paasteriidha jettee naannumne nutis akka eegga jaraan paasterii jettee biyya gowwomsaa jiraatte kootu jenneeti islaamaa gaafa isheen fudhatte kunoo paasterii sin jettanii jala fiigaa jirte islaamaa fudhatte innaani malee nuti ko paasteriidha jennuuni. Kanaafuu rakkoo siisaa'ee kana walitti fiddeessa siisaa'ee dhugaa dubbachuudhaaf warra amma beentee asirraa wanna beenteetu galaafatee akkasitti kootu waa mana siibinna ettee eegasanii inni bari ummin ka'etteeni bari isin galtee akka sheexaan gaafa roommataa jirtu. Innaa kanuma jechuufidha galatooma namni anuutiyyuu amma. Falammaa akka baraqaan inni bari ummin ka'eeni. Bar sadarkaa tiiktokaatti namni akka siisaa'e musliimoota afoo dhaabbatee karaakara hin jiru. Difratiidhaan illee. Kottu macaafa kiyya irratti dhaabbate siin karaakara jedhee warra Amaariffaa wajjin. Warra Oromiffaa wajjin hunda wajjin bar madarakii irratti bahe takka kiristaanii akkasitti macaafa ofirra karaakkaru hin jiru akka siisaa'e akka siisaa'e dhugaa dubbachuudhaaf akka siisaa'etti namni tokkochisaa kiristaanii tokkome ka'ani nafsee qaba jedhu ka'ani beekaadha jedhu tokkochisaa macaafa ofirratti hirkatee ani macaafa kiyya irratti hirkadhee amantii kiyya gad dhaaba jedhee kadeemu hin jiru. Dadhabne kadhannee waggaa meeqa kadhannee dadhabne koottaati macaafa keessan irra maranna jennaan hin didan quraana malee jedhan xayyib lamaan irraa gaafa jennuun illee baqata hedduun isaaniidha. Asa kana ati siisaa'eef kana duriyya kana walitti fiddaasa siisaa inni galaafattanii kafanii jettanii ergasanii kafarsiiftanii bira baqattanii. Eenyuun jennaan fakkeenya isin fudhadhee maalumaaf iyyuu isin akkasin isiniin jedha amma ani yoo namanii yoon gara keessan dhufee ofii koodhaa fedheenii amantii tokko fudhadha malee na ustaaza walii fedhee mini kanaaf iyyuu eenyutu nuuf jecha dhufe jenneere nuti eenyutu nuuf jecha dhufe siin jennee beekna nuti namni nu jedhee dhufee beeku jira. Kanaaf waliin fufuudhinaa jechuudha gaafa isaanii. Takka nama ol fuuneen beeknu ittiin gammannaa fi malee ati too dhufte amma alaaraa asiisiin gammada bakka natti tolta obboleetti kiyya abidda jalaati ilma namaaf sagaduu ilma namaa gabbaruudha rabbi gabbarutti dhufte la mataarra si kaawwadha maaliif jennaani ilma namaa jalaa gabbaruu baate garuu mataarra si kaawwadha jechuun si jala deemee bakkaatti seentee bakkaatti baatetti si baadha osoo hin taane gammachuu guyyaa sana si qeebala bakka sirna islaamummaa naamusa islaamummaa si barsiisa gaafa jalqabaa.
deebi'uudhaaf ammallee of eeggadhaa isiniin jedha. Ustaazaa margaaffii narraa qabdu. Abbaan fedhe adeemu situ Deema. dhufa gaafa inni kaan deebi'e abshir. Taraa kee eeggataa harta dhufu. Shaala. Mee amma miliyoon siinii jalqabee jira. Chaalenjii haaraa jalqabee jira miliyoon ganama kanarraa. Eeggadha 300 isinii waan deebifna amma inshaallah. Tamaam. Sin gargaarra. Isinii ergina warra xawalwaallee ammallee isinii erginaaf dha. Awwaalwaallee maali kan Walwaallee ta'uu sindaawwan isa isaanii qabannee bartee beekna. biyyaatu bakka atu baga nuu raggaasiste walwaallee ta'uu isaanii. Maatan fa'a warri dhuftee deebi'e hartu kuni darsoo malsiin attaqmanam isiniin isin fayyaddu. Amma dhuftee kunoo sila nama sila ani kan hin jedhuan dippiloomaa akkamittiin amantii isaarraati teoloojiituun baratiin namni dhufee asirratti afaan bana. Teoloojiin kun hin Isa qaban. namni isintu jedhaani kanuun hin jenneen. Isintu jedhaan mucaan asirra teessanii barsiisa jettanii nama 1,000 hordoftanii teoloojii miti qubeettii qabaa waldaa keessaa baasin agarsiisi. Eenyudha mucaan? Macaafa qulqulluu natu barsiise. Idduma isin deemtanii ati likki isaatti himtee baatisan. Natu macaafa qulqulluu barsiise. Eenyudha? Qubeettii yoo inni waldaarraa fudhateera taate allammataa sirra beetaniin hin barsiisan. Qubeettii waldaarraa kennamee fira taanaan. Firmaan waldaa chaappaa waldaarra jiraannaan amma jechuun kan durii amma itti hojjetamee kan foorjii diviida osoo hin taane amma qabataanaan lammataan asirraan barsiisu. Zeeroodha. Natu kakuu mofaaf haaraa adda baasee itti meem. Yohaannis Maxmiqoo fi Yohaannis isa kan Yesuus Kiristoos barattaa natu adda baasee itti meem. Nama ani kare barsiisee tara barsiisaa jettanii jala fiigdanii deemtu. Lammaa qishtaatan jedhee amaar. Wanni barsiisaa jedhaniin takkattiin isiidhaan waldaa irra tawaa qabdu hin jirtu bar. Takkasidha. Luuqaas nama abdoon bari nama Luuqaas Yesuusii wajjin jiraate jedhee gaaf duraa gan yaadattanii mana mubaarak musamman. Indezii የተወረደ ሰው barsiisaa ittiin bar waan takka nama Luuqaas Yesuusii wajjin jiraate namaan jedhu wallahi akkas nuun jedhe ani achirraa irraa ba'e tuufeetiin biraate. Nama akkana barsiisaa ittanii jala deemtanii. Abdoo jechuun amma seengadda kan itti warrade maalinni afaan Arufaa keessatti he in the she waan jedhamutu jira. Mu'annas na muzakkar waan jedhamutu jira. He jechuun dhiiraaf noo dubaraaf fayyadama jennaan dubaraaf jedhee uu jedhe. He jechuun si abboo dhiiraaf fayyadama kan jedhamu dubaraaf jedhe barsiisaan itti qoy sitti nima. Pastor Abdoo jechuun meeqa tawarrade gizee 3 moo 4 tawarrade macaafarra yeroo 3 quraanarraati. Muzakkirin mu'annasiin adda baasi jennaan wallaalee kan akkoo ijoollee nama reef naahwii jalqabduutu ijoollee xiqqoo beeka kan. Dhiiraaf dubara shii ende hii adda baasu wallaala namni amma abuudiin koo manta maalitti shii jechuun eenyuuf jennaan dubaraafis hin jedha. Hii jechuun eenyuuf jennaan dhiiraafis hin jedha. Abdoon dhufee hii jechuun eenyuuf jennaan dubaraaf jedhe. Nama likkii bare fakkeenya Ingiliffaa keessatti hii fi shii nama addaan hin beekne jechuudha. Gabaabin beekne Akkas gabaabin. jechuudha bara. Kun ammoo waan barane jechuudha. Nama kanaatti barsiisaa ittee jala deemte ammoo waan ajaa'ibaati isin. Waan gootan isin yoo wannaa qabaattanii mee namoota waa baratan namoota beeka amantii keessan keessatti waa baratan osoo teoloojiidha ka baratan osoo fiddanii irra gaariidha. Hayyee haa ta'u mee akka hundatu gaafii takka irraa qaba osoo Farhaan gaafii san deebisettee dhuftee jirti. Ayyee. No, gaaffisa kan? Gaaffii Gaaffii deengadaa'u? jechuun yaadumas like ganaan gaafanne yan osoo. Maaliif hin gaafatiin maal waadaa walirraa hin qabnu boo? Amma akka intini jedhani kaasaa Paawulosidha jedhaniiru waan ta'eef kan hin beeku barsiisota wajjinaas haa. Dhufaatii Yesuus eegaa deebiin kee. Lakki waadaa nagalchiifteerti beektanii Ibroota macaafa Ibrootaa jedhamu abbaa isaadhaa naaf fidii jedheen. Paawulos jedhanii jedhe eessatti Paawulos jedha ragaan maalidha jennaani naan jedhanii jette. Naan jedhanii qofti hin ga'uti ragaa naa kenna jedhii fidii jedheen. Yoo ragaa sii fidee amantiin kiristaanaa sirriidha jettaa jennaan sirriidha siin jedhaa jedheen. Yoo abbaa Ibrootaa san fidde. Amma kunoo amma immoo bakka naaf hin galle jechuu jirti waan maal jechuudha isaa akkana jechuun. Lakki dhugaanaaf hin galle mini ani nan beeka garuu sirragaa Paawulosuma anadha jechuusaa fudhattu kanaafinidha malee an akka Paawulos barreessi. Paawulos barreessuu ragaan maali? Mindinno ragaa? Innana jechuus hin gaafanne ustaas Paawulosumti barreessuun ragaa maali siin jedhani malee. Ragaan maali? Kanuma malee inni ani barreessaa jechuu baatu. Ragaan maali Paawulos barreessuu Ibroota? Fakkeenyaaf jechoonni achi keessatti dubbatamanii wannoota Paawulos bakka biraatti barreesse wajjin wal fakkaata. Maal fa'aa wal fakkaata rabbii kan keessi sodaadhu. Ibrootaa fi ergaaleen Paawulos eessaa wal fakkaata? Garamii wal fakkaatan? Isa immoo quraana keessa macaafa keessa ergaa wal fakkaatu jira. Kanaafuu quraana kan rabbirraa dhufettee amantaa akka macaafa kee kan waaqayyoo jettu.
Ergaan macaafa keessa jiruuf quraana keessa jiru tokko tokko wal fakkaata. Waan tokko wal fakkaatuu fi akkuma macaafni kee waaqa biraati jettee dubbattu quraanis waaqa biraati jettee amantaa reessa immoo akkasumatti ta'innaadhaan ragaa malee. Maarree kaa jechoota tokko immoo macaafarraa fudhattaniitu gisee barreessitanoo. Paawulos achi geemaa dagatee naa Xiimotewosii fi Qorontositti erguwaanii Paawulos ergaa kana isinii ergeera jedhee dubbata. Gaaf sana maaliif dagateenni? No, dagachuutu hin taane akka waaqayyoon itti mul'isetti barreessa malee ofuma isaa keessaa fuudhee barreessatu hin taane wanna waaqayyootti dubbata. Gowwummaa gootii isinii barreessatu hedhuumoo itti hubaa ustaas. Gaaffii keessa. Akkin jedhe ani Ibroota irratti mee wanni wal fakkaatu maali mee? Waanuma wal fakkaatu sanuu natti agarsiisa. Ibrootaa fi ergaalee Paawulos biraadha maali wal fakkaatan?